بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. برمسكنا كيستي واي صلاة براتو إيغالا إيغالتي إنكوني يا رب إيجاد برمسكنا فكاتو هدوت ولد دابته ندبرو جراتا وننو أسكيسا براتو هنو واي صلاتاتي واي صلاتاتنا بفهدون أرماندورا برني بفكتابات برني كتابك إسابك واي صلاتا دبتو دبس برني أما مو بفاسان انتهينين أكا غرساتي أكا هاسواتي ولجون في مذهبتو كوش الله وجين ديمو سونتاني قولي راجحا ولك أبي إسيني دهيسو إيغالا wanni waan kanatti na kaase salaatattuu ibaadaa haalan jabdu'uuti. Waa kudhan ka akka waan salaataa kana adda qopheessuu bifa kanaan na taasise isinii dubbadha. Kurnyan san keessaa tokkoffaan salaanni yoo sii sirrooftee akkaataa rabbiin guddaan barbaaduun ati salaatte hamtuu hundarraa si fageessiti. Hamtuu hundaa waan irraa nama dhoowwaa waan irraa nama fageessaa salaata. Rabbii guddattu quraana keessatti jedhe utlu maa uuxiya ilayka min alkitaabi wa aqimi الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة حالا بريتشسي دابي أكا ربي صلاة سنجد الصلاة جده maaliif yoo ka jettu taate salaata santu waan hamtuu hundarraa huusi dhoowwa jedhe. Salaanni girdoo siif waan hamtuu jidduu jiraati. Namni salaata dhuga'aan qulqulleessee salaatu waan hamtuu waliin argu. Kanaaf adda baafnee waa'ee salaataa kana dubbatuu nu barbaachisa jechuudha. Lammaffaa ibaadaa rabbiin guddaan naan gabbaraanuun jedhe hundayyuu ta irra jabdu'uu irra gaarii salaata. Eega ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaahi bira dabarre wanni namni hojjetu ta irra rabbiin nama kaleessaa ta rabbi birat irra jaalatamtu'u salaata. Hadiisa Abdullahi ibn Mas'ud odeesse tokko keessatti Abdullahi maal jedhe rasuula rabbii gaafadhee sallallahu alayhi wasallam ayyul amali afdal, hujii ilmi namaa hojjeturra ta irra rabbi birat irra caaltu'u tam jedhee gaafate. Rasuuli rabbii waan jedheen as-salaatu liwaqtihaa, salaata yeroo isitti salaatuttu rabbi biraa irra jaalatamtu jedheen. Gaafatee eegasii maaltutti aana lammaffaan maal jedhee gaafate jennaan birrul waalidayni, haadha abbaa kan keetii tola ooluu jedheen. Lammaffaa haadha abbaa kan keetii tola ooluu jedheen. Maaltutti aana eegasii jedhee gaafate aljihaadu fi sabiilillah, karaa rabbii keessatti deemtee rabbiif hojjetu. Jihaanni kun karaa hedduun jihaada. Jihaanni lolanii du'an jihaada. Jihaanni ilmii baratan jihaada. Jihaanni ilmii rabbii sani nama yaaman jihaada. Karaa rabbii keessatti qabsaa'uu jechuudha. Jihaada jechuun. Hadiifni kun Bukhari Muslim odeesse sahih hasanan isaa. Sadaffaa wanni salaata qofaa adda baratu nu kaase salaata kana dilii ilma namaa maraa namarraa dhiqa. Hadiisa Jaabir ibn Abdullahi yaadattan كسنن نساء بريدة إمام مسلم أوديس كتابة في كيستي مال جدي مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم فكين صلاة شناني أكالغا بريدة قد قل يا أتوكو جدي لغا يا لغا بناغن يا أتوكو قل لغا كرا يا قل توكو ka ammoo mana kan kee jala yaa'u huloo hantee dura akkana yaa'u. Ka guyyarraa yeroo shan dhaqxee gasseentee nafa dhiqattee qulqullooftee keessaa gad deebitu.
bifasan jedheen. Namni guyyaatti yeroo 5 laga mana isaa dura yaa'u huloo isaa dura yaa'u qulqullu lagni kun dhoqqee hin qabne booruu hin qabne bishaan qulqulluu sanitti yeroo 5 dhaqee dhiqatee deebi'e xuriin takkallee nafa isaa gubbatafti jedhee gaafate rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Takkallee naftu jedhanii fakkiin salaataa akkas jedhe. Namni salaata 5 salaate diliin takkalleen irraa tanaaf jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Hadiisni kun sahiha muslimittu kitaaba isaa sahiha fi keessatti odeesse. Akkuma dilii namarraa dhiqu kana afraffaa balleessaa namni balleessi hundaa rabbiin sababaa salaataatiin irra namaa dabra. Hadiis Abi Hureyraa كسنن نساء بريدة إمام مسلم أوديس كيست رسول ربي والجل عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. سلان شنن جد جمعة هجا جمعة رمضان هجا رمضانتي دليوان جدو تنجير أمرانا مرادق تجد فكين نفدهور صلاة أسرع إجتو جرتا رفتي صلاة وان دهورا فأسري جدو جراسن هندا ربي سرادك يروتي مغرب رفتي صلاة لوان أسري في مغرب جدو جرا ربي سرادك يرو إشاعي رفتي صلاة لوان إشاعي في مغرب جدو جرا أكسي مالتو نمرة تفرق يو أمو دلين قدون كي جرات شوبات دلين قردو بفسن ربنا من أرارمو يو أتي أرارم ربي كان كي خد أتمالي بفسنين عمل غاري دلق دي قفعان ربنا نوان دبرو دلين قردو يشو توبة بربات شفتي هذه من كلين صحيحة جمعة لنا كاس يو جمعة رفتي صلاة قاف جمعة كانت صلاة وان جدو تنجيرا دلين دلق دي مرا ربي رسي دبرا رمضان لنا كاس يو رمضان صومتي وقا كان فقا وقا دبري جدو سوان الدلق دي مرا ربي قدان الرسي دبرا جيشو شنفا صلاة نكون إبسا الدنيا قبلت كراسي إبسي كرا غاري ترديم تربين سببا إساسي باسا كراسي إبسيشو آخر التي بكا دكانتو قدون جرتو سنتي إبساسي تهي كراسي إبسيشو حديث عبد الله بن عمر كرسول ربي الرائني أوديسي مال جده وان جده رسول ربي عليه الصلاة والسلام قياتو قواي صلاة دبته نمني صلاة كان شننك أجيلت تتكسي ربين إفا قداف جده الدنيا لت إفا قد إفي قياك إياما لت إفا قداف جده قياك إياما لفتين دكانوفتي إبسان قياسا نمني إبساتي ديمون صلاة كينا كان صلاة نكون دوبيو صلاة نقاء قل قلو سنتهي كنافو اتجاباني أكا صلاة نكون صلاة قل قلو ربين قدام بربادو سنوته بربان نيچو حديث كيسة رسول الله جد الصلاة نور جد صلاة يچون إبسا جد صلاة إبسا مسلم توديس حديث كان ورّا كيسة نما أكا بيتينا دكانان ديمي مسجد داكو رسول ربي أكا أدت حديث سندسا شيخ الباني صحيح توكو كيستي بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ورّا دكان كيسة ديمي مسجد داكو إبسا قوتو إرلوتا كان كامنين قمتشيس قياك يا ماجد ربي نم دكان كيس ديمي مسجد داك إيه صلاتي ديبئو قياك يا ما دكان أولين أرجو ربي قدان إبسا أنقم متشيسيتشو إفبال لا قد دكان تكلين إس أرجو ندين سنين ربي قدان قم متشيسا جهفا وني سببا صلاة قفا أدى دبتو تأرن وكاسي صلاة كانتو أنقو نما ألفودا درجات صلاة كانت نما ألفودا دليل نمراغا كفسا دليل نمراغا كفسا حديثا خادم رسول ثوبان كيرانين رسول رب الراودي سيمال جد عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة سجوده الدميسي يدين سجود يوه الدميسي ربي في جتة يروأتي سجود أنقو أنت ربي ألفوده دليل ربي سراكاسة يدين هذه من كل صحيحة مسلمة أوديسي تربفا وان هدو نمني جنة سينة إر قدو أمو صلاة نمني وهدو هجته
وهدو عمل هدوت كجنة سينا نجيرا عمل لي الرجباء مو كجنة نما سينسيسو صلاة وربادك إتشا خادم رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربيعة ابن كعب الأسلمي يعني مكاساتي رسول خدمه رسول تجاجلته وياتو كوان جدي من رسول ولين بولي غنم سبي إنك ودو أساني بشان قبيسي في يدي يروسن غمدني رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكن تجاجل سا قبيسي رجا أساني قبيسي ودو أساني قبيسي كان غمدني كودا بونا نجد وان فيتني غافدو سي كنا نجد إن بيتني غا وان فيتني غافدو سي كنا نتون وان غدو نما الدنيا بربادو يو تاتي وما الدنيا غافتا سلا نمنا الدنيا بربادو وما الدنيا غافتا نمنا الدنيا بربادو وانا الدنيا غافتا نمنا آخرة بربادو مو مال غافتا ولين هالالو مال جدين رسول ربي وان انسيغافتلو ان جنتك ست الله كان كيتهي سوجين قبتو ربنا كان ادو يدين الله اكبر وان قدو غافتي وما هرينا كني مننا اجاري في انت لدبرانا فودي في وما تا شاكرنا غودي في فرضتو كنا كني في وانا كانت كلين غافن wannan siga kadaddo akka rabbiin ollaa kan kee guyyaa qiyamaa dunyaa gubbat ollaa kan kee ta'e khaadiman kee ta'e soo jiraadhe akka aakhiralleetti an ollaa kan kee ta'e jannata keessa si waliin qubadhu sadarkaa kan kee rabbina kadhadhu jedhe waan jabdu gaatu rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam sadarkaa irra guddoo ta ilmi namaa argatu argatan bakka irra guddoo argatan rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam bakka san si waliin akkan qubadhu rabbina kadhadhu jechuun waan xiqqoo miti bakka san akka si waliin qubadhu rabbina kadhadhu jechuun waan xiqqoo miti yoos rasuuli rabbi maal jedhaniin aboo mucannana waan biraa na gaafatte hoo jedheen san hin ta'in waan biraa na gaafadhu jedheen ilma kiyya ta biraa sii kenna lakki yaa rasuula rabbi anta biraan qabu sanuma rabbinaa kadhadhaa jedheen meegaa dubbiin akkas taate fa'a'innii calaa nafsika bikatrati sujuud na gargaari jedheen sujuuda heddummeessuun na gargaari jedheen sujuuda heddummeessuu jechuun salaata heddummeessuun salaata heddummeessinaan jannata seente jechuudha waan jannataan seenan irraa tokko jechuudha jannata qofaa miti waan sadarkaa gurguddoo akka rasuula rabbiitiin ollaa ta'uu saniin argatan sanirraa tokko jechuudha torba suni saddeet sababaa wanni itti nu kaase akka nu waa'ee salaata kanarraa adda baafnee dubbannu salaatatti deemuun qofaan darajaa rabbi bira ol sii kaafte dilii rabbi bira ati duraan dilii seente sirraa gabbuufti رسول ربي جل عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كيستي من تطهر في بيته نمني من ست ودعته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله من ربي تكو تديمه كفدا هاتو من ربي تكو ديم مشانكم ميلان ديمو بيكا ميلان ديم يوم الجوفت يوم الجاوبات تلي كونكولاتان كيتين ديمتي اتكالوفت أتشاقا تكو ميلان ديمو ديمي جل دوبا من ربي تكو داكي ليقضي فريضة من فرائض الله واجب ربي قدان نرك هاي توك صلاة وداف نمني أتشدك كانت خطوتا تركان في نسالمين جد إحداهما تحط خطيئة تكدلي الرابوفتي جد والأخرى ترفع درجة تكامو أنقول كافتي في جد تركان في وتميلك الفوتو دلي سر كفاية كانوا الفوتا مو أنقود الخاجة الله أكبر إنه ترجع شو دنداتنا يو تركان في كوما توك مسجد سر فقاته دلي كوما توك في الرابوفته أنقو كوما توك ربي برات الكاته وعندك قومتي وأنا من كلافة ترجع شو دندومتي كان فودوبا ها صلاة التجابان نو بربادا صلاة نسقلفا keessummooma qopheessaaf rabbiin keessummooma namni jabaa yeroo si dhufu keessummooma qopheessaniif ilmi namaa hagumna fiitiin namuun beeytani akkuma hugni namaa walirra guddootiin keessummoomni namaa qopheessantu walirra bareeddu namaa qalanii dhaabanii bareechisanii lafa afanii urgeechisanii tolchanii maalii godhanii siif keessummaa hanteetillee waan gayaa tokko isinii qopheessanii ta'anii isin eegan salaanni san namaa godha حديث أبي هريرة تكو كيس الرسول ربي كسنن نساء بخاري مسلم وديس متفق عليه
من غدا إلى المسجد أو راح نمني مسجد جنم فتيتك قلقلة ديمي أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح يرو إني مسجد ديموسان هنديو كيسموما أداك وبيسانيف جده الله أكبر وقاتو كنت صلاة حقم ديمتها قرى مسجد ديمتو كربين كيسموما أداسي وبيسان لنا كسي تيتيسي إيقات صلاة كاني لك براسي وبيسان أكسوما تيتيسي إيقات صلاة التآنو لك كيسموما براسي وبيسان أكسي تيتيسي إيقات ربين قد ورسن إنه هذا بلو قدين فيتين ورّا لك إنسان مسجد لك أنسان مرانو كيسموما ربي جنتك كيسا وبيسانيف كيسموما جنتك كيسا سيق وبيسان يجون أتي جنت سين تيجو بيكي يوتي ور عذابات أتي جنة سيرين مالي فسيقوا سيق وبيسان يوري الله أكبر وأنت بآتي ميتيقا كيسموما هقم ربي براك أبدا قبي هقم تسيف جتك قبوفت سر ربي براك أبدا وأنت بآتي ميتي إخواني كورنيا فات الرابودا سببا واني واي صلاة الدباسي دبتوتي نكاسي سببا صلاة كان ربين دلي المنما مريو نما أرارما صلاة كناف صلاة كان جدو إيغسي أرارمي حديث ريفون جنسان حديث برجل أما لك مسلمو ديس لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها وانجد يو نمني توقعك غاري ودعته صلاة سنيف صلاة الفجد وانجرا سنيس رب سرها قيد وما سرت انبر فمن جد صلاة كناف صلاة الفجر جد وانجرا سنين ربين قدان سرها قيد كنافو دوما مال قونا وانو بربانو waa'ee salaataa kana baratuu barbaanna bal'innan eega hagana sababaa waan kanatti na kaafte isinii ibsee yeroo nan godhullee yoo rabbi jedhu torbaanitti yookaan lama yookaan sadii isiniif hin guddisu yeroo dubbadhu immoo cinaa isaa irraa haga daqiiqaa 40 isinirra dhaabuu yaalii godhaa haga kana duuba walitti cunfee waan kitaaba hedduu keessatti dubbise walitti cunfee bakka takkaa gabaabinaan isinii kennachuu karaa laafaan مسألان إرجع جبدو تمهمي تيرنا ما يبدو أسكيس الدبّة وجرا إن شاء الله أكاتنا نتدوب دوبا يرو درا وان صلاة ما تدوري ديما تأكد أهارا تأكد وضوء تأكد نفريقاتو تأكد تيمم قولو تأكد كوبي قبانك وان كان ندوب دو يرو ديرتو المرة وان فرطوف كتابة فقهي هدو كيستي ورابي جرا أبي شجاع كيسا ورابي عمدة السالكين لي كيسا ورابي جرا بل إننا سنو أمون متاج أنفي دبّتو بربادو صلاتهم قروا أصو صلاة دبّن دورا وان توقو أكما تدور دور سو بربادي وانسو مال أذانا صلاة فنمني أذانو أذانا كان كيسا وان توقو كبراتوك أبان جري أيادي جرا إسا كان أسكيسة دبّتو بربادا إيغا وان أذانا برد بري صلاة ديرك أما ربين قدان الرقود دبّت إيغا سيدوب صلاة شنان دبّت صلاة جمعة دبّت صلاة نما جلا دبر أكمل باسني دبّت صلاة سنة أكمل صلاة سنة سمالي دبّت بفكانان إن شاء الله شرت تأمر يا ربي قدان إيجده يا رب تشينو جاي يا رب نولافس ربي وان دبّنو كنا إخلاصا نوهاكنو ودين فيتين أنا دبّت لي إخلاصا ناكنه إسني تكسل رب إخلاصا سني هاكنو وان دلقنو يرو اتباسو جرو كنا ناف دلق دنجدين ورب قدان الراكيب ورب قدان نوهاقلو وني قدون سن يو هجتني نافين دلقني نها أرغنيف دلقني نها أرغنيف دلقني ربنا فلان نما داي خسارة غوردو ربي قدانو خسار سن إخواني واني بدون هجتني هجي سنة مربين نمر راكيبلو باتي فولا كيسان نما ديبسي نمان دو ربي هجي أكسي ربي ندلق سيسي خسارة غودو هفور بابتين قبدو هجي هجت سران كيبلا من نمو ركوها قمجيتو دوب ربي إخلاصا وهاكنو كنمني مرتو علمي تنبرت ربنا هاقولو علمي قفامتي علمي تندلق ربنا هاقولو قدين فيتين كان فدوبا من إيقالا دقيقة هاقا هافيرة تيتشو هي دقيقة دقدام دبادة دقدام ركسي أمالي إن شاء الله إن دبادة دوبا نمبر بعدو أذانا إيقالا أذان يكون مالي أذانا إيقالا أذانا يجون عبادة ربي تا يرو صلاة نما بيكسس وفجدان
waan jechoota beekamaa tokkoon jedhan san tanumartuu beeknu isaan azaana jedhanii. Azaana jechuun sagalee ol fuudhamtee amma namni jedhu tanu beeknu san ta salaanni gahee namatti himuu barbaadaniin ta rabbiillee gabbaruuf jedhan santu azaana jedhamti. Azaana kana rabbiin maaliif karaa godhe? Waa hedduuf karaa godhe rabbiin. Keessaa waa afur dubbachuu hin dandeenya. Azaanni illa labaman beeytanii namni naannoo san jiru hunduun dhagayaa. Waan rabbiin guddaan azaana kanarraa barbaadan keessaa takka tooxida rabbii kana namarratti labsu yeroo shan guyyarra. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an laa ilaaha illa Allah. Tooxida rabbii, guddina rabbii, jabeenya rabbii kana gurra namaa dhaqqabsiisu. Wanni guddoon takka san halkan taate guyyaa taate tokkummaa rabbii kana guddina rabbii kana jabeenya rabbii kana gabroota isaa nama naannoo kana jiru hundaa dhageechisu. Tokkoffaa sun. Lammaffaa bakka tana islaama jira jechuu namatti himu. Naannoon kun naannoo islaamni qubatee jiru jechuu yookaan laftuun lafa islaamaa jechuu namatti himu. Sadaffaa salaanni waan jabdu'uu jabeessaa jechuu nama barsiisu. Afraffaa yeroon salaataa geettee ammoo namatti himu. Shanaffaa amma salaataaf ol ka'u jirraa koottaa jechuu ilaalu. Walitti aantoonni kun martu. Dura salaanni waan jabdu'u azaanan beekta. Yeroon salaataa seentellee azaanan beekta. Amma bakka raalla labamu kana salaata jamaa'aa salaatuu ennaa koottaa jechuullee azaanan beekta. Wanni kun martuu faayidaa azaanni qabu hedduu asitti amma dubbachuu hin dandeenye keessaa haga tokko. Faayidaa azaanni qabu jechuudha. Azaana booda iqaaman dhufa. Iqaamalleen jecha gaggabaabaa azaanaa gadiisanii ka beekamaa ka innilleen amma salaata ol kaane jechuu namatti himu. Kun salaanni geettee koottaa jechuu azaana jechuun. Iqaama jechuun ammoo salaata ol ka'aa jechuu. In salaadha. Ibaadan tullachuu ammoo wal bira deemti. Duuba nan jechuu barbaannu. Azaanni kun hukumiin isaa maal? Azaanaaf iqaamaan hukumiin azaanaaf iqaamaa maal? Kan odoo hin jenne dura azaanni salaata jahaaf azaanan. Salaata shananiif jum'aaf azaanan. Azaanuun ammoo fardu kifaaya. Fardu kifaaya jechuun wanni rabbiin guddaan dirqama nurra kaaye kun yookaan fardii jedhamti. Nama mararra dirqama. Yookaan ammoo hujii tana godhuun dirqama eenyu godheen dirqamaa miti ammoo fardu kifaaya jedhamti. Ummata keessaa namni tokko yoo godhe hundarraa huu dirqamni hin kufa jechuudha. Fardu kifaaya jechuun waayyoo namni tokko hojjate nama kaan hundarraa huu dirqamni bahu. Waajibni hin korre jechuudha irraa kufu. Fardu kifaaya jedhamti. Dhiira irratti fardu kifaaya malee ammoo dubartii irratti miti. Yoo qubattee jiraattellee azaanuun fardu kifaaya ummata irratti. Yoo karaa deemuu jiraatanillee azaanuun fardu kifaaya. Adda tantee yeroo salaattu hoo sunna. Yeroo adda tantee salaattu. Yeroo adda tantee salaattu sunna. Waajibaa miti sunna yeroo adda tantee salaattu. Sunna jechuun yoo azaanuu baattellee rabbi sin gaafatu maa azaanuu dhabde sin jedhe. Maa azaanuu dhabdeedhee rabbi sin gaafatu. Yoo azaante ammoo ajrii argatta jechuudha. Hiikkaan isii sunna jechuun. Maaliif akkana jenne duuba fardu kifaayaa taname? Wanni nu jennuuf guyyaa tokko hadiisa Maalik ibn Huwayrith jedhamu odeesse. Jarri lamaa rasuula rabbitti dhufan alayhi salaatu wassalaam. Jarri tullachuu imala deemuu barbaadan. Maal jedhee rasuulli alayhi salaatu wassalaam? Yoo baatanii karaa kana deemtan azaana iqaamaa isin keessaa namni gannaan irra guddaa haa salaachisuu jedhamu. Ka fedhe haa azaanu. Azaan rakkoon qabu. Isin keessaa tokko haa azaanu. Haa iqaamsu. Isin lamaan keessaa ammoo ka gannaan irra guddaa jarri ilmiin isii wal qixa bakka takkaa dhuftee islaamtee amma gala'aa jirti. Maal jedheen duuba lamaan keessaa tokko ka gannaan irra guddaa haa salaachisuu jedheen. Maal nu garsiifti laa namni lama callaa ka waliin deemu eega rasuulli ajajatti baasee
azaana iqaamaa jechuun fardu kifaaya jechuun godhuu qaba warri kuni. Akkas ammatiin yeroo mana kan keetitti ijoolleen ta'e waliin salaattu fardu kifaaya jechuun dirqama wani sunnaa miti. Azaanuu qabda, iqaamuu qabda, eegasii salaatuu qabdan. Fakkeenyaaf ijoolleen ta'e tira tokkoon azaanii jettaan ka'ee azaana. Iqaamii jettaan ka'ee iqaama. Kaatanii jamaa'aa dhaabdanii salaattan manatti. Yoo isin mijaa'uun jechuun masjida dhaquun. Fakkeenyaaf akka biyya Faranjiitti keessattuu masjida irraa fagoo ta'uu mala. Yeroo garii masjida deemuun nama mijaa'uu dhabuun mala. Yeroo sanitti masjida manatti akka masjida salaatanii salaatuu barbaachisa manatti. Wanni guddoon san jamaa'aan azaananii namuu taa'ee sunnaa salaatee ka'anii iqaamanii ka'anii jamaa'aa salaatu akkuma masjida salaatanitti. Waan guddoo jijjiirama guddaa mana kan keetti irra fida wanni kun. Gara hundaanu bifa kanaan itti haa jabaannu. Yoo addatan ta'e jiraatte hoo sunnaa yoo sillee azaanuun. رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث سنة النساء صحيحة كأبي داود بن سعيد وديسان توكو كيستي مال جدي يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي ربين قبرتش توكو كقفا في جرقارة قبا هوري في تكفتو فرة رئي في تكفتو كأتشسني كأي أذان يرو أذان نقاي نما سنجالة ربين جدي قبرتش سان yoos rabbiin maleekaa fiitiin maal jedhaan mee gabricha kiyya kana ka adda fi gaara keessa dhaabatee kan namni tokkolleen hin jirre gaaraa muka sanitti laga sanitti azaanu kana laalaa jedhaan qad ghafartu li'abdii wa adkhaltuhu aljanna jedha rabbi gabricha kiyya kana araaramee fi jannata illee seensee jedhaan allahu akbar tiksee re'eeti laal looni fi tikfate fi gaara gubbaa lafa namni tokkolleen hin jirre كأي أمو قرر قبتي أزاني كغارت أزاني إقامة صلاة في صلاة حاجة سين جلالة ربي قد أتبوته أرارم ربي قد أرجته أرارم ربي قد أرجته جنة ربي قد أسينيشو كمان ورسي سدوبا يرو أدتان تيجر تلي أزان وانغاري سنة يشو كوفان كي صلاة الدابيك أزان وانغاري سنة أزاني عبادة قدو والربي قدتي نما كليسا عبادة ربي قدتي نما إحسات حديث بخاري مسلم أديسان توكو كيس الرسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جدا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول علمنا ما أصوبيك أجري أزانك أبو أجري سفي درات كيس صلاة قبض أصوبيكني إيغا سيدوبا أرغتشو باتني سلا إرتي والمرمنين مرتي واللولي haga hixaabu sammalee namni tokko silaa bilaashan argan akkas taatedha silaa dubbiin odoo azaana kan azaanni kun ajrii hagam geettu rabbi bira qabaa beekanii silaa namuu waliin dhiisu jedhanat azaanani haga hixaabu sanii abaluun sun hixaan argatee azaanu malee akkanumaan lafaa ka'ee silaa azaana lafaan guurratu jedhe garuu waan namni hin beekneef kennanii fi firaa lafaa guurrata saffiin duralleen akkas nama garii jedhu odoo saffiin duraa jirtu saffii lammatas salaatu saffii lammatatti salaatu santu jira osoo wanni saffiin duraatuun qabdu rabbi bira hagam takka jabduu ta'uu sii beeke silaa jedhe namni tokkolleen silaa akka bilaashatin argatu jedhe silaa martuu ana salaata jedhe hixaa buusanii silaa muka olii buusanii hixaan argatee achi salaata malee kanaafuu azaanni waan guddaa rabbi biratti jechuudha namni mu'azzinaa ka azaanu kulleen أجري قد ربي برات أرجعت أجري سنقفا صونتهين حديثة توك كمسلم أوديس كيسر رسول ربي مالجل عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ور أذان أذانو نما قياك يا ما ربي قد برات إر مرمد إيرة إر بريدو علمي نما يرو قياك يا ما دير سنة نمن مرتو والجاي نموني إر بريدا إر فول بريدا مرمد إيرة تشوم بريدو متان نفا مراتي ورا مؤذن توتا إيرة بريدا أجري رب اللي ندى جرافي بيك أمو كنافو دوبا أذاني وان قدو أذاني إبادة أجباتي حديث أبي هريرة توكوكا بخاري مسلم أوديسان كيسر رسول ربي ماجد عليه الصلاة والسلام يرو أذاني أذان مشيطاني قوتم بكأتي دبريد
fuura baasee iyyisiisee baqatee dabra akka hin dhageenye haga azaanni dhumutti asin dacha'u tokkollee hin jedhe yeroo azaanni dhumate deebi'ee nama tashwiisha nama buusuu eegala hujii fi eegala jedhe yeroo iqaaman eegalamtillee baqatee dabra hundi isaa yeroo iqaaman dhumatti gaddacha'ee nama seenee salaata nama harkaa laaqutti eegala jedhe dandeetti jabeenna hagas ga'u qaba jechuu jabeenna hagas ga'u san qaba jechuu azaanni warri eega azaanni waan jabduu akkanaa kana tahe namni ummanni nuu azaani jedhee hujii tanatti kennate azaana kana jabeessuu qaba qiyaasa malee laaffisuu hin qabu jabeenni isarraa tokko maal yeroo isaa eegu yerootti taphachuu dhabaatu amaanaa wanni kun yeroo amaanaa tana akka gaaritti eeguu qaba waa lama ummanni itti amane itti kenna salaataaf sooma amananii itti kennan lachuu ummataa tiksuu qaba salaataaf soomni yeroo baay'ee walitti hidhaa qaba yoo fakkeenyaaf ummanni sooman oole osoo yeroon hin gayin yoo azaane sooma ummata irraa balleessemu ummannis afaan hiikee salaata seenaa salaata namarraa balleessemu akkas yoo ammoo ganama subii eeggasila afaan hidhansan tursiisee ofirraa yeroo balleessee xiqqaa kudhan itti dabale sooma namarraa balleessemu amaanaa jechuu wanni mu'azzinni harkaa qabu kanaaf rasuulli maal jedhe al-imaamu daaminun wal-mu'adhdhinu mu'tamanun jedhe imaamni itti gaafatama qaba jedhe salaata namaa baata yoo salaan isaa bade salaatu mutaaman balleessuuf faatiha afaan akkanaa kana nama rukuu arra dhaqqabe waan irraa baatuuf salaata namaa kana daamina jedhe itti gaafatama qaba mu'adhdhinni illeen amanamaa jedhe amaanaa tana duuba mu'adhdhinni amaanaa tana jabeessuu qaba qiyaasa malee jechuu amaana jabeessuu qaba azaanni duuba wanni gaafii wal gaafannu yeroo akkam azaananii amma salaataaf yeroo akkam azaanan salaata marayyuu yeroon isaa seente azaanu yeroon seente ka'ii azaani geette osoo yeroon seennin azaanni hin jiru hin ta'u salaata subiitiif salaata jum'aa malee wanni osoo yeroon seennin namni azaanu hin jirtu salaanni sun lamiin azaana lama lama qaba azaanni lamii keessaa tokko gara duratti osoo yeroon diqqoon gayin akka namni qophaa'ee dhufuufiif azaanan sayyoo taate malee azaanni kun ka amma nu beeknu ka namni baay'een amma biyya zaman amma nu jiru kana azaanan yeroon geettu malee azaanuu hin dandayan salaanni lamiin sunoo ammoo ka subi'ii azaanni duraa ka subi'ii maal jechuu hiikan isa namni dhaabattee salaatu jirtu dhaabii subiin dhihaatte salaata kan kee xumurii yoo ka soomtu taate waa nyaadhuu qophaa'e jechuu namni soomuu barbaadan ka'aa waa nyaadha salaanni kalaa jechuu xiqqaa 15 takka xiqqaa 20 takka dura azaananii ummatatti himu eegas yeroon geette kaantu azaanama duuba maal jenne azaanni yeroon seennan in azaanan jenne garuu wanni bakka tana jiru waa lama gargar baasuu qabna wanni lamaan gargar baafnu maal namni qubatee jiru namni warra ifii jiru jechuu ka imala deemut hin jirre namni warra ifii jiru azaanni isaa kun yerootti hidhaa qaba yeroon seennan in azaanan yeroon seennan azaanu namni imala deemuu jiru hoo yerootti hidhaan qabu azaanni isaa hujitti hidhaa qaba namni imala karaa deemaa jiru yeroon seenteef in azaanan salaata salaannaaf azaanan yeroon fakkeennaaf salaata zuhurii sa'a 12 walqixxee guyyaa zuhuriin gahe haa jennu nu ammoo haga sa'a tokkotti sa'a tokko booda hiikkachuu hinna yaa'u jirra in azaannu firaatti dhifnee ga sa'a tokko geette sa'a takka booda jechuu dhaabannee bakka hiikkannee salaatuu barbaade sani yoos azaanna asin maal jechuu barbaade nama musaafiraa ka imala deemu azaanni isaa salaatutti hidhaa qaba yeroo salaatuu murteeffatte azaanta namni ammoo qubatee jiru hoo yeroo salaatuu feetee miti
yeroon seente azaanan haganallee gargar baasuu qabna. Nama hedduu waliin deema haa jennu nama 100 karaa waliin deemu jirra. Yeroon salaataa geetteef hin azaannu. Dhaabannee bakkan salaanna jennetti azaanna jechuudha. Yoo ammoo nama qubatee jiru taatee yeroon salaataa geennan in azaannaa jechuudha. Waa lama malee salaata lama kan namni akkasiin azaanneefittu jira. Salaanni kun lamaan kam biyya oowwituu aduun akka badaa oowwitu. Salaata zuhurii duqqo dugduuba buusuun sunna. Yeroo biyya akka biyya Arabaa san oowwitu akka badaa. Yeroo oowwaa sanuu walqixxee guyyaa sanii uummata walii gayyaamuun gaarii miti. Diqqo turanii asirratti achi kaleessanii haga qilleensi galgalaa dhufu eegan. Yoo aduun diqqo kana gabbuute qilleensa galgalaa bareedaa tokko eegalama eegasii namni deemuu hin danda'a. Gaaddisa qaballee mukni gaaddisa qabaa manneen gaaddisa qabne gaaddisa kana jala yaa'uu hin danda'a namni. Zuhurii salaata isaa nu gabbuusuu barbaannu amman azaannuuf. Yeroo salaanni gahee salaanni dhihaate azaannaaf jechuudha. Sun sunna. Salaata ishaa'illee diqqoo dugda duuba buusuun sunna. Salaata ishaa'ii fuuldura salaatu kanarra dugda duuba buusuun sunna. Waan nama miineen. Waan nama miineen dugda duuba buusuun sunna. Kanaafuu salaata ishaa'ii bifa sanii yoo godhuu barbaanne ammas yeroo duraa yeroon isaa seentu kanan azaannu. Yoom azaannare yeroo tursiifne fakkeenyaaf sa'a 3 tursiisuu barbaanne. Amman azaannu. Sa'a 3 sun dhumattee eega salaataa ka'uu barbaanne yoos azaannaa jechuudha. Bakki irraa azaanan yoo ka wanni sagalee namaa dheeressaan jirre taate gubbaa ol bahee achirraa namni azaanuun sunna. Mana wahii kore, muka wahii kore, kortoo wahii waan waasanii qophaa'e kore, waan dheertuu gubbaa koranii achirraa azaanuun sunna. Yoo ammoo wanni sagalee namaa dheeressaata akka zamana keenya amma jiraa kun jiraatte waan ol deemuuf hin qabu namni. Wanni ol deemaniif namni sagaleetii haa dhagayuuf. Jalallee dhaabattee azaantee madhaganii miidhatu. Ol baateef yoo ol baatee irra hin dhageenyeyyuu maal wanni asii ati azaantuun kun jalhaan jira malee gubbaa san hin jiru. Kanaafuu nama hin barbaachisu jechuudha. Salaata yeroo salaatan akkuma reef dubbanne gaa salaanni martuu azaanuma tokko tokko qabdi. Salaata fajriitiif salaata jum'aa qofattu san keessaa ala baha. أكما رسول ربي حديث كيستي جل إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بلال هالكنين أذانا حاجة عبد الله بن أم مكتوم أذانوتي نهاد رقايد أدان قد إفلا الرسول عليه الصلاة والسلام ما لما سيوان نجتشو بربادي يو صلاة سبئي كلمة أذانا تاتي نما أذانو سن أدان قد أنغاري ماليف نمني كهريبا كيسي جور أبلو أذانو يو دقاي lakki kun azaana duraati akka beekuuf yoo abaluu kan ka azaanu dhagaye immoo lakki azaana boodaati yeroon geette salaanni gahe akka beekuuf nama lama addaan godhuun sunnaa yoos. Duuba gaa namni salaata lama walitti qabee salaatu fakkeenyaaf salaata zuhuriitii fi asrii walitti qabdee salaatte salaata imala deemuu jirta. Xayyaara dirree xayyaaraa jirta. Salaata zuhuriitiif asrii as walitti qabdee salaattee xayyaara kortee deemta. Yoos akkam azaantaa akkam salaattan isin waliin deemtan namaa ga tokko haa jennu. Yeroo duraa zuhurii salaatuu barbaadan san azaantanii iqaamtanii zuhurii salaattan. Salaattanii irraa baatanii ka'ee ammallee namtichi reef azaani sun iqaamee asrii salaattan. Salaata duraatiif azaana fi iqaamaa jira jechuudha. Salaata booda ammoo iqaamaa qofa jira azaan hin jiru jechuudha. Tulleen akkasitti azaanarraa waan beekuu nama barbaachisu. Sunnaan namni tokko yoo masidaa namni tokko mu'azzina ta'e irra gaarii ammoo yoo lama goonellee rakkoon hin jiru yoo keessattuu masinni faan bal'ate ammoo lamarra heddummeessuun gaarii miti. Nama azaanu 3, 4, 5, 6 godhuun gaarii miti. Yoo rakkoon sanii nama dirqite jiraatte malee. Akka biyya amma hujii namni marti hujii deemu namoo akka hujii inni mana jiru irratti jadwala kaayatanii warri gariin fakkeenyaaf ganama dalagee haga asraa baha ka asraa bahe kun ammoo maghrib azaanuu hin danda'a
ishaa illee azaanuu hin danda'a gariin ammoo galgala seena hujii zuhrii azaanuu hin danda'a jechuu yoo rakkoon akkanaatuun dhuftee nama dirqitee egaa akkas nama goote malee aadatti nama tokko azaana yoo lama goote illee gaarii achi bira dabarsuun ammoo gaarii miti. Akkichi bira dabarsuun gaarii miti ammoo. Rasuula Rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota isa inni maqaa dhawanii azaanaa jedhaniintu jira nama afurtu beekame akka taarika keessatti siira rasuula irratti beekame nama afur Rasuuli Rabbi alayhi salaatu wassalaam azaansise. Lama masjida isaanii ka Madiinatti tokko masjida Makkatti tokko Qubatti. Lamaan masjida Rasuula Rabbitti azaanen sun Bilaal ibn Rabaah tokko nama biyya keenyaati nama gurraacha tokko ammoo ibn Ummi Maktuum jedhaniin jarratu lachuu masjida Rasuulatti azaanan alayhi salaatu wassalaam. Sa'd al-Quradhi jedhanii masjida Qubaa'itti azaanaa ture. Abi Maxduuraa jedhanii ammoo Makkatti masjida al-Haraamitti mu'azzina ture. Haga ardhattuu warri mu'azzintoota masjida Haraam kun fiixaa namtichisanii jedhan haga ardhattu warri amma azaanu kun haga ardhattu warruma san jedhan walirraa haga ammatti namurraan fudhanne. Azaana kana gaa gabaabinaan gara xumura yeroo kennaa deemaa jirra. Asirratti sharxii azaana irratti dhaabna. Azaanni ulaagaa qaba. Ulaagaan azaanaa sun namni azaanu kun dura azaanni eega yeroon seentee tahu yeroo dura azaanuun hin taatu takka jedhu. Afaan Arabaatiin ammallee azaanu ibaada jechoonni kun ibaada lama jedhu. Akka amma jiru kanaan walitti aanee wal jala deemu. Wal jala deemu leen sharxii yoo fakkeenya wal jala deemu jechuun maalti fedhe fakkeenyaaf azaan azaanti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah yeroo itti rabaate telefoonni sii bu'e achi dhaabdee telefoona kaan fuutee dubbattee hajaantee fixattee waan mara ergitee addaan karaa maraa addaan tolchitee eegasii gad deebitee ashhadu anna Muhammadan rasuulullah jechuun hin taatu. Wal jala deemuu qaba azaan. Jidduu tana dhaabdee hajaantee fixattee deebitee achirraa hin fuuftu. Eegaltee deebitee eegalta malee. Wal jala deemuu qabaan baanan sallaa. Walitti aanee wal jala deemuu qaba. Namni nama azaanu kulleen nama muslimaa tahuu qaba. Dhiira tahuu qaba. Nama amaanaa qabu tahuu qaba. Nama aqlee qabu tahuu qaba. Nama aadilaa tahuu qaba. Nama ijoollee sabiyyiintiin ka waaddaan gargar beeku tahuu qaba. Kanaafuu gaa azaanni ibaada tana haa jabeeffannu. Salaataaf deemaa jirra. Mata duree salaataa godhannee azaana sirreeffannee achiin salaatatti dabarra. Kanaafuu gaarraa amantii fi akka gaarii baratee itti hojjetu rabbiin guddaan nu haa godhu. Warra waan itti hojjete kana rabbiin irraa qeebalee fuula rabbii duratti milkaa'u rabbiin guddaan nu haa godhu. Rakkoo nama keenya rakkataa keenya maraa rabbi rakkoorraa haa baasu. Dhukkubsataa keenya maraa rabbiin guddaan nu haa fayyisu. Yaaddawaa keenya rabbi yaada keessaa haa baasu. Ka ilma hin qabne rabbiin guddaan ilma haa kennuufi. Ka ilmitti jallatee rabbiin guddaan haa qajeelchuufi. Ka dhiirsa hin qabne rabbiin guddaan dhiirsa gaarii rabbi haa hiruufi. Ta niitii hin qabne niitii gaarii rabbiin guddaan haa hiruufi. Rabbi olii haa galchu. Fayyaa rabbiin guddaan nuu kenne rizqii halaalaa bal'oo rabbi nuu kenne nagaa guddaa rabbi nuu kenne imaana guddaa rabbi nuu kenne bilisummaa gabrummaan keessa hin jirre bareedduun irratti walii gallee gammachuu waliin jiran rabbiin guddaan nuu kenne waan nu rifachiisaa waan nu yaachiisaa waan dugduba nu deebisaa rabbiin guddaan nu garsiisin haga naaf egaa obbolowwan rabbi nagaa rabbi irratti naa jiraadha haga gaa guyyaa borii yoo rabbiin achiin nu gahe darsii kana achuma irratti fufu wal geennu nagaa rabbiitti naa jiraadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.